ulfina sagalee waaqayyoof kan dhaabanne dubbifanna wal duukaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 hanga 20tti. Yesus gara naanna'aa mandara Qisaariyaa Filiphos yommuu dhaqee namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis Cuuphaadha jedhu, kaan Hiliyaas, kaanis Ermiyaas yookiis raajota keessaa tokko jedhani. Yesus immoo isinoo eenyu naan jettu jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee ati Masiicha ilma Waaqayyoo isa jiraataati jedhe. Kana irratti Yesus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kan ayyaanamteedha. Kana abbaa koo isa waaqarra jiru sitti mul'ise malee yaanni nama foonii sitti hin mul'ifne. Lakkoofsa 18. Ani isinittan himaa akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. Anis dhagaan sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humnan godhatu hin mo'us. Banaa mootummaa Waaqaa siif kenne waanumti ati lafarratti hiite Waaqarratti dhamaan ta'a. Waanumti ati lafarratti hiikte immoo Waaqarratti si qabaata jedhe. Yommusuma Masiicha ta'uusaas nama tokkotti iyyuu akka isaan hin himneef bartoota cimsee abboomee jedha. Galateeffadhaa ta'a. Sadarkaa gurguddaarra jiraattanii lafa barumsitti xumurtanii digirii 100 maasterchii PhD doktoreetii saayinsistii taatanii ji'a irratti ijaartanii galaana irratti ijaarrattanii beeka hayyuu addunyaa kanaa jedhamee isinii mallattaa'ee mootummoonni gamtooman addunyaa kanaa itti mallatteessanii kun beekaadha jedhamee kun hayyuudha jedhamee kun sadhumaati jedhamee waan barbaade yoo ta'e beekumsa hunda barumsa hunda addunyaa kana guutuu wal qabatee barumsi inni dhumaa beekumsi inni dhumaa Yesus bira ga'ee dhaabata. Amin jedhaa kaa. Maturee makeenya irraatu beekumsi inni dhumaa yookaan dandeetti inni dhumaa Yesus bira ga'ee kan dhaabatu. Beekaadha, cimaadha, danda'aadha, hayyuudha, saayinsistiidha, doktariidha. Namni isa kana caalu hin jiru yoo jedhame lafi namichi kun ga'ee dhaabatu yookaan lafi namichi kun beekumsi isaa hin dabarre beekumsa caalu Yesuusin beeku qofa ga'ee dhaabata. Amin jedhaa guddisaati. Maturee makeenya irraatu kana nama sin bira jiru qabaate beekumsi kee Yesuusuma bira ga'ee dhaabata jedha. Kana darbeen jiru. Abalu beekaadha yoo ta'an Yesuusin darbeen jiru. Sanuma bira ga'ee dhaabata. Faayinaalii sadhumaa Yesus Kiristoos kennuudhaaf sadhumaa jechuudha. Wixxeetii sadhumaa qormaata sadhumaa laachuudhaaf bartoota teessisee akkana jedhe namoonni maal naan jedhu jedhe dachaase hin mugu warri kaan moola warri kaa yeroo lallabu warri kaa hin mugu akkannaan qoqootirraa mataa ishee gad darbatu hirrafu. Maal naan jedhu namoonni hawaasi naannoo kanaa maal naan jedhu ennaan homaan beekan. Waggaa 3 walakkaa duukaa turanii homaa tokko iyyuu hin beekan. Itti galagalee namoonni naannoo kanaa maal naan jedhu sabarri kun maal naan jedhaa ijoollennaan homaa deebisuu didan. Bartoota 12tti galagalee isinoo maal naan jettu ere hin rafan hundi isaaniiyyuu. Achi keessaa Phexros akkas jedhe urgufatee mataa raasee ati jedhe kaan jedhe Yohaannis Cuuphaa siin jedhu kaan jedhe Hiliyaas siin jedhu kaan immoo raajota keessaa Ermiyaas fa'aa siin jedhu ati garuu sana miti Masiihii ilma Waaqayyoo isa jiraataadha jedhe. Harka kee ol qabadhu mee ol baqat beekumsa kee gararraa dandeettii kee gararraa Yesuusu jira. Gooftummaa caalu Yesuusin beeku qofa. Waan barbaade baradhu
quban maat iyyaara kana waan barbaadden goone maa waan haaraa addunyaan kun bileenin torba harkoorti sirru kun beekumsi kee lafinni gee dhaabatu Yesuus qofa bira sana irra been jiru beekumsi la kilaasii galeen baranne Phexros maal laan jiru wajjin turanii mandara keessa dhaqe Qisaariyaa keessa achirra safara sana maaluma naan jedhu namoonni natti maayil waanuma wallaalan waanuma haasaa wallaalan ammannan dubbachaa jiru beekumsa kamiin qabaadhu dandeettii kamiin qabaadhu barumsa kamiin qabaadhu barumsi kee lafanni gee dhaabatu beekumsi kee lafanni gee dhaabatu Yesuusin darbee hin jiru sanuma bakka innaan kana jedhe abbaa koo isa waaqarraa siibse sitti meede siibse sitti mee himuu fi arguun tokko miti nan argeeni mul'ata nagarre bari Phexros mul'ata nagarre akkeera Yesuus iddoo ammaatti yoo dubbistan kana abbaa koo waaqarraatu sitti agarsiise siibse ati kana ayyaanamteedha attamitti ana bira dabarte abbaan koo kana siibse jedhe harka kee ol qabadhu waaqayyo bantii waaqaa siifa ibsu Rikerdi tajajilan boris hin cabsine harras hin cabsine waggaa kamuu hin cabsine Phexros waan sadii cabse tokkoffaa irratti yeedhaa guddisaati abbaa waaqarraa arge amin jedhaa Rikerdiin kun bartoota kamiinuu cabeen beeku Rikerdi haaraadha dhame kan beektonni lafa kaaniidha kana abbaa koo waaqarraa sitti mee ati Masiih ilma Waaqaa isa jiraata isa dhufu isa dibame isa eegamaa jiru isa deebi'ee dhufuudha jedhe haalleluuyaa Rikerdiin kana caala hin jiru inni lammaffaan waan ati lafarratti hiite hidhama waan ati waaqarratti hiikte moo hiikama Rikerdi haaraadha kunis harka keessa ol kaasaa maakoo taaraadiyaa lama masaal fudhadhaa akkeedha wantin lafarratti hidheedhame hidhamaadha wantan hiike moo hiikamaadha kanan lafarratti hidheedha jedhi kanan lafarratti hidhe hidhamaadha kana waaqarratti hiike moo hiikamaadha kanaaf haboo qabda jechuudhaati kanis lafarratti hiitan maal taa'e kanis waaqarratti hiiktan immoo kana Rikerdi na cabsega as qaba harka keessa maqaa Yesuusin haboo kana sirratti gadhiiseera harka keessa ol kaasaa kan jedha haboon kun na argatee jira jedha si'a sadi tokko lama saduma sadi namni har'a waan hidhamaa ta'utu jira as keessa haalleluuyaa namni har'a wanti inni qubatti qabe gogutu jira har'a ol kaas harka kee ol kaas ergaan sii qaba namni tokko har'a waan ollaa keeti hamma ammaatti achi darbatee si darbatu irratti haboo fudhattee baataar haboo fudhattee baa jedha namoota tokko gataa mana kootti gatan jedhu innaan gurraattiif ajjeesanii balbala kaan jedhu utuun si ta'e gadan irra jedheen gad tortorsaan maal jedha beektu macaafni qulqulluun kakuu haaraa keessatti torban qabaarra yoo jettan marzii yoo dhuddan bofti yoo isinitti homaan taatanii maal kutaa kana maaf keessaa kutteeti moo nu qaabsite kun siif kenname dhaloota kakuu haaraati ani mucaa wallagga lixaati dur okkoo qabatanii namni namatti dhumnaan gabaa hunda qadol deebi'u maal waan jallaan natti dhufedhu milkii seeran dubartii tokko yookaan dubara tokko asaachuu raqanii dubartiin qoraan baattee dhufteennan barabaraan fuudhu namichi hin deebi'anii galu milkii ilaallatu okkoon immoo gadheedha keessuma okkoo qabatee namatti dhumnaan marmeexaan tokko jira kan gasaarraa jira isa jissatee namatti dhumnaan bakka badiis harka kee ol kaafadhu ergaan qaba ati karaa Kiristoos Yesuus furamteetta milkii sin barbaachisu waaqayyo si dura baameen jedhika harka nama sin barbaadu qaba raasate keessadha milkii sin barbaachisu Yesuus milkii keetiidha inni
inni sadaffaan rikeerdi Phexros cabse sadaffaan gaafa Yesuus qabamuudhaaf dhaqee itti adeeman qabachuudhaaf akkana egaa qophii du'aarra jira torban du'aati duula dabarfamee kennamuuti akkana jedhe amma gaa ilmi namaa dabarfamee kennamuuf jirannaan duuf jirannaan Waaqayyo si haa oolchu jedhe ilaalaga Waaqayyo si haa oolchunaan turii ati sheexana fuula koo duraa jedhe Yesuus waan gurguddaa lama gaarii hojjete wanta baay'ee fokkisaa mu tokko haase Phexros seexana miti afuuranni ittiin geggeeffamaa jiru sana seexana to'eedheen waan kaayyoo Yesuus dhufeef du'a moo eeka'uuf isa ittisuu barbaade harka keessa ol kaasaame waan tokko yaaddeenaa Yesuus Kiristoos irra jira ol fuudhaa harka keessan Yesuus inni dibamaan har'a mana kee dhufa Yesuus inni dibamaan har'a mana kee seena Yesuus inni dibamaan har'a makiinaa kee keessa ta'a Yesuus inni dibamaan har'a si wajjin biiroo ta'a Yesuus inni dibamaan har'a si wajjin mana tolgala Yesuus inni dibamaan har'a si wajjin buddeen nyaata Yesuus inni dibamaan har'a qulfii furtuu waaqaaf lafaa sitti laata Yesuus inni dibamaan har'a seenaa kee jijjiira Yesuus inni dibamaan har'a baqaquu mucaa kee oolcha Yesuus inni dibamaan har'a hospitaala dhukkubsataa baasa Yesuus inni dibamaan har'a gadameessa gogee jiisa Yesuus inni dibamaan warra kufan lafaa kaasa Yesuus inni dibamaan qulfii bantuu waaqaatu harka jira Yesuus inni dibamaan har'a awwaalota namaa bana Yesuus isa dibamaa